بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. بليان إسلاما، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله وربي نجي واتيكو فيديو قباب تكا وربي نولا في سرها والجادة إن شاء الله. ربي كان سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يا دجيس يا محمد برس غيخون يا دجيسون كيخون لما نتي أمنني فيداجي أكسم سقفاني ميواني إسانجامي هندنو نونس جامي. إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين. ربي مؤمن توتاس وهما أنبيوتا أججتي أججي أكما أنبيوتا أنجي مؤمن توتا نجي سنيفو إن شاء الله واليادتشي سون كل دركمتا قلبي دلما نما أكما علمي نما نياتي وقمالين جران نتي qalbiin ilma namaatis gorsaani jiraatti malee wal yaadachiisuudhaan jiraatti malee jiraachuu hin dandeessu ni duuti jechuudha. Du'uun qalbiidhaa waa irraanfachuudha. Waan rabbiin isii uumeef dagachuudha du'uun qalbii jechuudha. Qalbii waan rabbiin isii uumeef hin beeyne, waan rabbiin isii halaqeef hin yaadanne duutuudha jechuudha. Kanaaf wal yaadachiisuun dirqama ta'a. إن شاء الله ربين كي سبحانه وتعالى أكنتي إسقى بروف نؤمي أكا إساف أجج منوف نؤمي أكا أجج ساتين بلوف نؤمي خنافو إن شاء الله نمني هندنو إلما آدم نمني تيهندي غربتشا غربتي dubartii osoo hin jenne namni hundi adii gurraacha osoo hin jenne akka ajaja isaatiin bulluuf rabbiin nu falqe. Saniifuu khayrii rabbiin keenya nu uumeef asirratti addunyaa kanarra rabbii wani nu uumeef har'a asirra carraa'inee boru akka milkoonuuf waan asirratti dalaganne kana boru akkatti fayyadamnuuf yaa akhiraa keessatti jechuudha. Galanni namaa rabbitti amanee asirratti khayrii dalaguu galanni isaanii irra guddaan galata isaanii akhiraa keessatti isaaniif ol kaayama akhiraa keessatti itti dhaqa. Kanaafuu duniyaa kanarra hangi jiraannu hanga waa xiqqoo yeroo waa xiqqoo keessa jiru tana keessatti waan akhiratti itti fayyadamnu akka dalagannuuf rabbiin nu uume malee akkuma nyaannee dhugnee baxraannee wahuma agarree dalaynee akkanumatti horreetuma akkana yaaduuf hin deemnu. Kana beekuu qabna. Guyyaa kana keessatti rabbiin maal akka dalaynu nurraa fedha. Halkan keessa maal akka dalaynu nurraa fedha. Kana beekuu qaba ilmi namaa jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya namni muslima taatan namni rabbitti amantan islaamummaatti bulla ilmaan keenya akka islaamummaa irratti guddifnu rabbiin nu ajaja. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuha alladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waquuduha annaasu walxijaara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا ورنتي أمانيسي لبو تيسن إبدا جلا باسا إلمان كيسن اللي ورى كيسن اللي فرا كيسن اللي إبدا جلا باسا وصو دنيا الرجل تلي منجا وصوني ديمتني برو ربي خلافتني إبدا ليتني ibidda guddaa malaayikaan rabbii irra jirtu malaayikaan jajjabduun irra jirtu poolisiin jahannamaa osoo ibidda san hin seenne malaayikaa ibidda sanitti nama hartuu jira har'a yoo qaalii rabbii diittaan ghilaazun shidaadun warra rabbitti kafareef kagaraan laafne jechuudha malaayikaan warra akkasiiti jiru. Ilmaan keessanis baasaa ifiis baasaa aalii teessanis dabaasaa mee halaal warra ilmaan keenya hojjenne mucaan kee akkami jira mee yaa nama rabbitti amane ati yaa nama rabbitti amane
lubbuu teetiis baasi ta mucaa keetii baasi ta miciyyoo baasi rabbiin juusan ta mucaa baaftee hoy tee baaftee ta mucaa baaftee ta miciyyoo baaftee ta adaadaa teetii baaftee ta obboleessa keetii baaftee ta eessuma keetii baaftee ahalii jechuun tana baaftee laalime mucaan kee maal fakkaata miciyyoon tee maal fakkaata akkamitti uffata kofoon inni kaate maal fakkaatti mucaa kee meelaal mataan inni cirate ka muslimaan fakkaata ka islaamaan fakkaata mataa mucaa keetii rifeensi ka muslimaanii fakkaata laalime baaftee maaliif itti usta hiraata alaaqana sibiraa nyaata bara maa islaamaa fakkaachuu dhabe miciyyoon tee hoo mataa akkam gooti akkasit dhaabdee deemte akka faashinii ammaa kana shamarran keenya hundi dubartoonni hundi faashina zamanaa mataa akkanatti ol deebisanii hijaaba keessaan akkanatti ol dhaaban malee hin taatuuf akkasii mucaan tee miciyyoon tee akkasii akkisan islaamummaadha yaala huccuu uffachuu miti waan isin ol dhaabde kun shari'aadha laaleeti adeero yaa saffii duraa ta'u saffii duraa teessa haga silaa mana wudu atullee saahiba keetiini sijaajaa geessi saffii duraatirra naa kaayi guyyaa jimmataatii fi salaata shanan jettee sijaajaa saffii duraarra kaayyattee teessi gaariidha miciyyoon tee'oo mucaan kee'oo saffii duraatirra sijaajaa kaayachuun san qofaan ni baata saffii duraatirra sijaajaa kaayachuun san yeroodhaan san qofaan ni baata rabbi jala laalime mucaan kee maal fakkaata miciyyoon tee maal fakkaata mata akkasii ol deebitee deemti as keessaan akkasii ol baaftee akkasa dubartiin nadheen zamanaa gootu kana ni gooti akkasii moo akkamii akkasii islaamummaan sanii islaamummaan waan amma dhufee miti waan itti hidhamuus hin jiru wanni irraa irratuus hin jiru laalime yaa adeeroo saffii duraa taa'uun kee gaariidha galgala mucaan kee isa jira galgala miciyyoon ta'e eessa dhaabbatti mana jirti moo eessa jirti qaraati jirti moo eessa jirti medaan islaamummaan akkitti dhufte akkanaa fi ati imma harkarsinuu kana osoo hin ta'in akkatti dhufte qabdi adeeroo laali dubbitan wallaahi wabillaahi akkatti dhufte qabdi dubartiin islaamaa takka halkan kophaasii ala gabbaatee deemuun haraaman jiru kun hin jiru akka ati miciyyoon qaraatii kutteettee qaraatii halkanii obboleessa qaraatii halkan ati miciyyoo daftara qabattee xinaatiif deemtee maarreef deemtee waan xiinxaluu fi maarree akka deemtee xinaatiif deemtee jette adeeroo tasbii qaloo godhaa mana teessee hin taphatin islaamummaan akkasitti hin dhufne dhalaa mana taa'uudhaan haalijan gabba'uun sirriinti mataa akka harkaan godhanii kana ol dhaabanii hijaaba janii gubbaan kaatanii kana kunumaatii miti boleesso kunumaatii miti akkanaa miti rifeensi waan ni keessaa mul'achuu hin qabu hijaaba keessaan rifeensa onni jaa mul'achuu qabu taqabduu fi tan qabne shaamaa meetira meeqaa itti bittee itti martee kana ol dhaabdee deemtee masjida dhaqxee salaattee akkasi jannanni seenan numan jirre hin mul'achuun qabu rifeensa keessaanis ol tullaa'ee kun rifeensa ni qabdi hin qabdu akka jaan mallattoo kan nuun qabu mataan dhalaa dubartii muslimaa ta'e kun kana huccuu muslimni uffatu qalloo ta'uu qabdu kofoo fi dhiphiftee taayiwaan dhayxee bittee keessaa cirtee qamisa keessaa cirtee akkana if qabsiiftee akkasi qabu gootee kan akka gootee akkattis rukuu'a gootuu fi akkatti sujuuddu kofoo si dhoorkite tana kofoon akkasii qofu waan islaamaatiin obboleessa keenya akkasitti hin dhufne islaamummaan akkasitti huccuun qaama keenya keessaan si mul'atu akkana si qabdu hin jiru wanni akkasii uffattu huccuu muslimaa uffatu dhiiftu dhiisi malee islaamummaan akkasitti dhufu adeeroo mucaa kee ilaali miciyyoo tee ilaali haadha mana keetii ilaali maal harkifti galgala maal harkifti zikrii gooti moo tasbii qalaw gooti moo wayi harkifti mee ilaali islaam amma magaalaa tana fa wallaahi wanni guute muslimuma kanaatii guute magaalaa waan jaan tana keessaa qiyaamaa balaa magaalaa tana jirtu ayootuma maali masjida deemee sagadu kanaatu galgala qiyaamaa rabbii shuruufkaa mana isaanii dura namni boon jiru subhaanallah waan harkisan kana rabbi sodaadhaa dhiisaa muslimni muslima fakkaachuu qaba gara tokkoon haaranii gara tokkoon hin coomanii jira muslima fakkaachuu yookaan dhiisuudha islaamummaan akkatti
islaamummaa naafiyaati kanatti fakkeessinutuun akkanatti hin dhufne bar dhiiga namaatiin dhufte lubbuu namaatiin dhufte bar lubbuu namaatii itti dabree dhiirameeqaa itti wareegamee fidee bar islaamummaan isaan fidan san tanaa miti yoo tanaa ta'e ni maraate jimalee tanaa miti akkanaa miti islaamummaan deemanis taa'anis uffatanis nyaatanis rafanis ka'anis bobbahanis muslima fakkaachuu qaba namni rabbitti amanee inni kun muslima janii uffataan akkas beekan uffataan cirataan akkas beekan yaa akhi maal taate deemichaan akkas beekan taa'ichaan muslima ta'uu akkas beekan nyaataan dhuguu nyaattu namni kun muslima jechuu akka namni si beeku ta'uu qaba muslimni mallattoo qaba akkanumatti deemeetuma akkanumatti nama deemu haa deemu hunda fakkaatee mataa marree televezyiinii keessa laalanii ciratanichi deemanii islaama jettan hin jiru wanni akkasii ciran hunda ciru dhiisan hunda dhiisuudha shari'aan kana hatti noo jecha haa sirreeffannu mucaa kiyyaa haa sirreessuanis isinis keessan sirreessaa islaamummaan akkanatti dhufte islaamummaa haa barsiifnu mee islaamu ati mee qur'aana rabbii barsiisuu guddiftamoo ijoollee ta'e waan biraa barsiisuu guddifta mucaan kee yoo haafiza ta'e yoo caalima ta'e fi yoo barnoota biraatiin barnoota islaamummaan ta'e kan biraan jiranii barnoota saniin yoo caalamarra beekame feetamoo caalima ta'e caalamarra yoo beekame feete mee dhugaa sanaa dubbannu akka ati ifeefeetutti fedhii rabbiin si harkusan tanama sobuuf ayoo caalima ta'een fedha jettu tana osoo hin ta'in ta rabbiin si beekusan atummaan laali kamirra beeka taphataa kubbaa jabaa ta'ee maallaqa wayyaa yoo fidee feetamoo jaahilaa ta'ee kaafira ta'ee maallaqa wayyaa si godhee ameerikaarraa maallaqa osii erge feetamoo caalima yoo sii ta'ee feeta jechuudha caalima namni hin beekin jechuun ka warri yahudaa ka warri maarreedhaa warri kaafiraan beekin kun amma waan wal beekuu miti waan wal beekuun ta'uusii miti namuu waan fedhuu fi waan hojjetuu fi waan irratti jiraatuuni wal beeka mee ati mucaan kee miciyyoon ta'e yoo eenyu sii taate feeta dhuguma isaa yoo dubbannema namuu waan ilmoon isaa yoo taateef fedhu ni beeyna waliin sobnu haqiiqaa sanitti boru nagayaan bahaa ibidda qixaaxa rabbii jalaa namni barbaade mucaan kee miciyyoon ta'e diin islaamiin ooltee bulu islaama fakkaachuu muslima fakkaachuu saniifu jara keenya dagamnee jirra bakka kanatti hin taphannu nama biraatiin haa adda taanu nama biraatiin akka adda taanu islaamummaan maal akka fakkaattu gaddeebinee haalaan jabaadha mee ifa halaallu iflaala kanaafu insha Allah rabbi nu haa laaffisu amrii hunda rabbi nu haa laaffisu ta diinii fi ta duniyaasii tiisi jabaadha haa jajjabaannu haa iflaallu haa ifyaadannu furmaanni tokkollee hin jiru islaamummaa yoo taate malee goda feete dhaqii harka kaaye achiisu taani gamanaasu taani wabillaahi ilkariim hin jiru islaamummaa malee furmaanni tokko haa dhufu hin jiru goda san seentus abbaa feete hirkattus furmaanni hin jiru islaamummaa yoo taate malee islaamummaa tuffatanii waan biraatiiniin maarree tahee waan biraatiiniin akkas taa'onni jedhamu hin jiru islaamummaatti asaa deebinu laalaa islaamummaatti gataa deebinu bilisummaan islaamummaa kan jiru bilisummaan haqaa tasirrii islaamummaa kan jiru kana dhiiseetiin gara biraatiiniin maarree barbaada mintirqoo barbaada namni jedhu if dhibe islaamummaatti gataa deebinu islaamummaa waan dhiifneef ربي ندلني جرا ربي رحمة واقدو ربي نفارا رمو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته